jalqaba aappii feesbuukiyyaa yeroon seenuu akkasumas iddoo loogoo gama bitaarratti argamtu yeroon cuqaasu haala kanaan feesbuuk piroofaayil kiyyaa naaf fida. Akkuma agartan foolowd yookaan ammoo hordoftoota nama 1,140 qofaan fuula feesbuuk kiyyarraa qabe jechuudha. Garuu daqiiqaa muraasa booda garuu akkuma agartan daqiiqaa muraasa booda amma nama miiliyoona 1,154 godhadheera. Viidiyoo irraa keessatti step by stepin mala kana fayyadamee akkamittiin akkana godhachuu danda'e kan isin barsiisu viidiyoo kana hanga dhumaa daawwachuun na wajji tura. Okay guys, jalqaba irratti hordoftoonni kiyya kun akkuma agartan 1,143 ture. Jalqaba wanta kana godhuudhaaf maal jalqaba irratti hordoftoota followed by joo kana niin dhokeessaa jechuudha. Warri isiniriif mul'atu jechuudha. Jalqaba kana dhokeessuudhaaf iddoo profile jalqaba ni seentu jechuudha. Erga iddoo profile seenne haala kanaan naaf fida. Iddoo edit xiqqoo gama gubbaa kana yeroo tuqaastan keessa isaatti nu dabarsa jechuudha. Yeroo haala kanaan nu fidee amma gad deemnee maal goona iddoo followed by kan jiru kunoo right irra jira. Irraa kaafnaa jechuudha. Jalqaba irratti warri follow mul'atu yoo follow kee mul'atin gaariidha jechuudha. Sana booda iddoo save nin cuqaasaa jechuudha. Akkuma agartan iddoo save nin cuqaasa. Amma yeroon hara Facebook kiyyaa deebi'u following kiyyaa dhokotee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma iddoo gama baakiin irraa hin deebi'a. Haala kanaan eegaan dhokeessee booda amma jalqaba maaliin seena godha. Isteeppii lammaffaa irratti kiroomoo kiyya nin seenaa jechuudha. Eegaan followed dhokeessee kiroomoo kiyya nin seenaa. Sana booda kiroomoo kiyya eegaan seenee haala kanaan naaf fida. Iddoo sarjeetu tanarratti maaliin godha yaay text kan jiru liinkii niin barreessaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan yaay tekstiin jalatti naaf ba'ee jira jechuudha. Yaay text jechuu kana sarchi yeroon godhu haala kanaan yaay text naaf ba'ee jira. Inni kan jalqabaa liinkii jalqaba irratti argamu kana ni cuqaaftu jechuudha. Liinkii jalqaba irratti argamu kana yeroo cuqaafnu maal nu fida weebsaayitii yaay text keessa nu naqaa jechuudha. Haala kanaan amma erga haala kanaan naaf fidee maaliin godha iddoo sarcheetu kunoo iddoo hello your text kanatti niin haqaa. Sana booda maaliin barreessaa lakkoofsa followii hanga barbaaddan asirra barreeffatu. Fakkeenyaaf haala kanaan lakkoofsaan hanga barbaadu miliyoonaa fi 700 fi akkuma reefu jalqaba irratti agartan lakkoofsa san niin godha jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa haga barbaadan followii hanga keessan isiniif godhachuu barbaadan jechuudha. Asirratti ni gootu jechuudha. Kunuun miliyoonaa fi 750,984 ni godhe. Haala kanaan ergaan godhee amma maaliin godhaa gad deemee barreeffama tokkoon laalachuu kan hin koppii godhu. Innis maal jaama boolda ka jaama. Kunoo fakkeenyaaf gadumaan deema. Haala kanaan gadumaan deema hangaan arguu kunoo akkuma agartan boolda or sans kan jiru kana miiliyoona kiyya fudhatee naaf argamee jira jechuudha. Haala kanaan eeganaa fidee iddoo kooppii jettu kana niin cuqaasa. Akkuma agartan lakkoofsa kiyya kooppii naaf tahee jira jechuudha. Haala kanaan erga naaf ta'e amma maaliin godhaa keessaa hin bahaa jechuudha. Ammas amma deemee Facebook kamiin seenaa Facebook gurraacha seenuu qabdu gurraacha kan moobaayilaa jechuudha. Yeroon haala kanaan seenuu Facebook kiyya naaf banee jira jechuudha. Erga haala kanaan banee amma deebi'ee maaliin godhaa iddoo profaayilaa gama gubbaa kana niin cuqaasa. Sana booda haala kanaan naaf fidaa followii dhokeesseetiin jira waan ta'eef amma iddoo edit profile jettu kana niin cuqaasaa jechuudha. Argan edit profile cuqaasee ammas gad deemee maaliin barbaada iddoo liinkeettuun barbaada. Gadumaan deema. Sana booda kunoo akkuma agartan iddoo liinkis jettu ni jirti. Bakka edit jettu tana niin cuqaasa. Ammas iddoo edit jettu yeroon cuqaasu haala kanaan keessa liinkii kiyyaa naqaa. Amma maaliin godhaa liinkii add social link jettu gama gubbaa irratti argamtu kana niin cuqaasa. Ammas yeroon cuqaasu haala kanaan naaf fida. Ammallee iddoo pilaatfoormii jettu kana niin cuqaasa. Sana booda maaliin filadhaa sirriitti hordofaa. Sana booda gadiin deemee iddoo Spotify jettu kunoo akkuma agartan Spotify kan jettu kana niin filadhaa jechuudha. Haala kanaan ergaan filadhee amma maaliin godhaa Spotify ergaan filadhee iddoo username irratti maaliin barreessaa followed by sirriitti ilaalaa followed by jee niin barreessa followed by godhee amma achi siqee lakkoofsa reef koppii godhe san isin galeemi lakkoofsa koppii godhe san paasta si godha jechuudha. Lakkoofsa kiyya san kunoo paasta godha. Lakkoofsi furdaan keessaa mul'atee jira jechuudha. Kunoo haala kanaan mul'ata. Ammas achi deebi'ee maaliin godhaa people jee barreessaa jechuudha. Followed by 1,750,984 people kunoo haala kanaan niin godhaa jechuudha. Peoplein qalloodha. Followed by niin qalloodha. Sana booda public ta'uusaa hubadhaa achirratti public ta'uusaa adda baafattu. Sana booda maal gootu gad deemtee gama haala kanaan nuuf daa. Sana booda iddoo save jettu gama mirgaa irratti argamtu kunoo akkuma agartan iddoo save jettu niin cuqaasaa jechuudha. Sana booda cuqaaseetiin jira maal akkanaaf iddoo ilaaltu amma kallattiidhaan karaa Facebook kiyyaa seeneetiin isin agarsiisa jechuudha. Amma kallattiidhaan karaa Facebook kiyyaa yeroon deemu haala kanaan naaf fidaa refresh niin godhaa. Sana booda
miiliyoona hordoftoota kiyya kunoo akkanatti naaf dabalee jira jechuudha. Lakkoofsaan kan barbaadan akka irraa gammadan abdiin qabaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayik godhuun akkasumas sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Yeroo sabiskiraayib gootan iddoo beelna notifikashinii galchuu hin dagatinaa. Viidiyoon keenya akka dafee nama hunda dura isin dhaqqabuuf waan daawwattaniif baay'ee baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.